Gaafa gantee farda abbaan baattu jedha Oromoon. Yommuu nama taratu jechuudha. Gaafa jireenyi biyya lafaa namatti ulfaate, gaafa waan godhaniif, waan qabataniif, waan kadhataniif, waan itti matanii gaafa dhabanii kallattii hundumaan namatti duuda jechuudha. Biyyi lafaa kun immoo akka ofii yaadetti nama oofa malee akka namichi sun yaadetti isa oofuu hin danda'u. Maaliif akka ta'e ani hin beeku, sana Rabbii fanniisa. Anuma duwwaatti gaaffii ta'a ta'ii namootuma akka kootu immoo kan gaaffiitti ta'utu jira ta'ii dhugaa dubbachuuf baay'ee bitaanatti gala jechuudha. Gaafa biyyaa baanuu of taanee of dandeenyee kadhaa namaa jalaa baanee nama jala gugguufuu jalaa baanee of dandeenyee ofirra dabarree immoo maatii keenya gargaarraa, ollaa keenya gargaarraa. Yoo maatiif ta'an ollaaf illee hin ta'u jechuudha. Akkanatti of amansiisnee biyyaa baana jechuudha. Gaafa dhaqnee iddoo dalagannu seennu gaafii fayyaadhaan nu qabaa, gaafii madaamiidhaan nu qabaa, gaafii ijoollee madaamiidhaan nu qabaa. Bakka jireenyumti biyya lafaa kun hammaarraraadha. Dhugaa Rabbii baay'ee maqaa Yesuusiin baay'ee tokko akka namarratti ofii kiyya hagas maran miidhamne ani karaa nageenya biyya keenyaa nan miidhame malee mana namaa kana keessatti cunqursaan qabu. Galata Waaqayyoo hojii manatti baay'ata malee dhibee hin qabu. Garuu namoota kaan yeroo laalu garaan kiyya na gubata. Maal ta'a silaa baqa hamma ofirra maal ta'a silaa osoo naa danda'amee nama kanaaf bakka gaarii kennee na jechisiisa jechuudha. Garuu immoo akka yaadanii hin taatu. Biyyi lafaa ofumaa oofamti, gara feetetti nama oofti. Amma mucaan kun hin dalagadhaatte biyyaa baate. Kan ergeemmoo obboleessa. Birrii hunda wacii itti danda'e kan ergeemmoo obboleessa. Erga biyyaa baatee dalagachuu jammartee kadhaa namaarraa erga bayyanachuu jammartee of danda'aan jira. Namaafis nan ta'a wacii namaas nan baasa jettee erga hin dhimmitee of amansiistee hojjechuu jalqabdee dhukkuba kaanseriin qabamtee jechuudha. Isa hojjette sana biyyattiin erganii of harkatti qabatte ji'a muraasa kana isheen hojjettee jedhanii gaa isinii gale. Isa hojjette sana isa harkaa qabduyyuu ittiin mana yaalaa deemte. Maal gochuuf? Fayyuudhaaf. Fayyitee hojii sana hojjettee hidhaa namaa baasuuf malee fayyitee gara biyya ishee galuuf mana yaalaa dhaqxee birree sana of harkaan fidne jechuudha. Gaafa mana yaalaa dhaqxee dhaqqammattee birreen ishii sun ishee fayyisiisuus hin dandeenye, ishee ga'uus hin dandeenye. Gaafa kana waan gootuu gaafa dhabduu baqannaan dhukkubee jira gara biyyaatti galee tanani chitti yaalama malee jette bilbilattee maatii ishiitti. Obboleessi ishii erge kuni eessatti galtaa osoo birrii konaan deebisiin eessatti galuuf nan gala jettaa? Ati dhukkubsattee fayyuuf dhuftaa? Ani immoo ittuma si baddu baasa jedhee jedhan. Ilaalaa gaayaar hojii namaas ilaalaa, hojii Rabbiis ilaalaa. Namni birrii amma argamtee amma dhabamtuuf jecha waa namaa baasa. Tarii mucaan kunuu fayyiti, tarii hin fayyitu. Obboleessa isheetti waliin dhalate maaltu kana jechuu isa geesse? Kottu atummaanuu fayyi. Ati fayyuun kee waan hundaa caala yoo jeeyyuu asaana mitiire. Isheen naasuu kanaadhaan qabamte ittuu dhukkubni isheetti hammaate hin duutee jedha. Ilaalaa gala. Afaan nama jarjara waan hamaa dubbate gaabbiitti hafa. Isheen garuu ufeen biyya kootti yaalamaa birrii of harkaa fixeera maan qabu jettee malee waa biraan dubbanne. Eessatti dhuftaa? Ati na fayyaa dhuftaa? Ani immoo ittuu sin baddu baasaa. Gaafa kana gaa isheen naate tasfaa kutatte dhukkubnu daraan dhukkuba hamaadha itti hammaate kunoo lubbuun ishii darbee jechuudha. Maatiin ishii immoo
gaafa isheen dhukkubsattu warri kaanii inni kun egaa birriif akkana jedhee eessa jirtaa achi jirtaa kan hin beekne erga reeffa ishii firiijii keessa ji'a guutee galchuudhaaf ijoolleen biyya isaanii erga birrii walitti bubbuufatanii birriin reeffa ishii galuudhaaf walitti qabameeru birrii meeqarra gaheera eenyu harkatti immoo walitti qabaa jirtu jedhanii gaafatu jedhanii mee ilaalaa gaafa kana duuteen ishii kan isaan hin gaddisiisne maaliif waa'een birrii reeffa ishiitti hin gashuusu walitti qabamu isaanitti dhagaamee dubbatan. Mucaan abbummaa fudhatee mucaa ollaa kootii abbaan shimaan naan jedhaa abbaan koo maal jedhaa utuun achi jiruu naan jedhu jedhee abbummaa fudhatee reeffa ishii gara biyyaa gashuuf qophaa'ee namoonni maal jedhu harka kee keessaa fudhadhu obboleessiyyoo akkas jedhee har'ammoo maatiin duutee otoo wayyoo jedhanii boohanii gadda of keessaa hin fixatiin waa'ee birrii herreeguu jammaranii gaafa reeffa kana fudhattee galtu hoo maal siinaa jedhanii egaa otoo isin ta'e maal jettu moo maal gootu